kan kontraata qabatte san fixxe gara mana keetii gara warra kiyyaatti galawaati jettee kaatumu wanni tokko si harkan jiru. Ogala ani am asoga sadi garuu wata kun fakkaan qabu. Gaafa biyyaa baanu hundumtu yoo nu gaggeessanii akka waan iddoo jannata maallaqaatitti nu erganii akka waan maallaqa baargamoo walirraa guurru nu ergaa jiranitti fakkaata warra biyyaa. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin teessan bakkaaf lafan jirutti nagaa kootidha. Egaa viidiyoo kana obboleettiin teenya wanni jechaa jirtu waggaa 3 muluun biyya ormaa kana dalagadhe garuu nan gala jedhee homaa takkallee hin qabu jetteeti kan isheen bu'aa jirtu jechuudha. Baay'een keenya akkuma ishii kanaadha of dagannee wanna takkaa of dagannee waa duubatti qabachuu dhiisnee gaafa hin galla jennu harka duwwaa ta'anii akkamittiin gala ofiin jennee gaafiin nutti ta'a jechuudha. Isa kana jechuun immoo yeroo baay'ee keessattuu warri abbaa manaa haa qabnu jechuudha. Maallaqa itti yoo erginu malee maallaqa harkaa hin qabnu yoo jennuuni tokkoffaan nun amanus dhugaa sitti fakkaatu jechuudha. Isa lammaffaa immoo abbaa manaa hunda osoo hin taane namni tokko nan galaa kee osoo hin taane hojjedhu kee qofa kan filatu baay'eetu jira. Isa kanarratti immoo ofii keenyaaf of ilaaluu duuba keenya ilaaluu qabna malee waan keessattuu biyya arabaati waan argannu icciitii mindaan keessan meeqa mindaa aganaa nyaadha aganan argadha jedhanii waanuma hundumaa maatii ofiititti himu osoo hin taane gimmaasha mindaa ofiitirraa kan argatanirraa gimmaasha gartokkee agana bichaan nyaadha. Fakkeenyaaf abbaan manaa tokko meeqa nyaatta mindaan kee ji'aa meeqa jedhee kan nama gaafatu hedduu saatitu jira jechuudha. Isa sawwaan asii argattu hundumaayyuu gaafa isaatti kan himtu ta'ee miidhamarra geessa jechuudha. Maaliif jennaan gaafa isa irraa hambistee ergite mindaan kana silaa agana nyaattaa eecha dhaqe jedhee kan nama gaafatullee hin dhabamu. Kanumaaf jechuu barbaadee taananii jechuudha. Ka amma baay'een keenya of dagannee osoo nun beekin waggaan waggaa har'a sa'aatiin ittiin namatti geechuu hin arginu jechuudha. Garuu hin galla yoo jenne harka duwwaa ta'an immoo garritti garagarru yoo dhabnu hojiin mana arabaa jechuudha. Hingish nama godhee baay'ee nama jibbisiisee giddiin itti deemna. Keessaa baana jennee gaafa harka duwwaa ta'an immoo akka itti gallu dhabne itti dhiisne gubata kana keessa gaafa teenyu waan namatti dhaga'amuu fi waan nama gaddisiisudha jechuudha. Kanaaf jireenya kana keessaa ba'uuf immoo nu tooftaalee jireenya kana keessaa ittiin baanu sirriitti hubachuun dirqama keenya. Kanaafuu jedhu immoo parsantii mindaa keenyaa sanirraa gaafa biyya erginu parsantii aga tokko ta'e ofuma biratti qabachuu. Maaliif wanni dingataa tokko jira wanti tasa nama galchu tokko jira wanta nama mudatu hin beekan jechuudha. Nuti shamarran biyya arabaa yoo jedhamnu immoo ofii keenya dukkana keessa teenye ofii keenya cillima keessa teenye ofii keenya shaamaa dhabne kan nama shaamaa ibsine akka shaamatti badhuudha jechuudha. Ofii keenya oduu asitti rakkannu ofii keenya osoo asitti birrii kaardii rakkannu ofii keenya waan fuunu osoo dhabnu warroota biyyatti rakkatasaniif kan dhaqqabnudha jechuudha. Garuu gizee asii maallaqa erginu intalli ebelu maallaqa aganaa ergite intalli ebelu akkas ergite gaafa jedhamnu gaakkuma waan maallaqni kun lafarraa haramuuti jechuudha. Warra biyyaatitti immoo waanuma maallaqa dhabnu yookaan waanuma rakkannu takkatti fakkaatu jechuudha. Wanta akkanaatirraa dursinee nuti of eeguu qabna. Siniin jechuu jaaladha. Maaliif jennaan miidiyaa irratti gadi baanee akkanan ta'ee nan gala jedhee maallaqa nu harkaa dhabee akkamittan gala jennee gaafa boonye kan nu yaadurra kan nu azanurra kan nutti kolfuutu baay'ata jechuudha. Sababbiin isaa maaliif qabachuu diddee maaf akkas gootee jedhamee kan nuunni jedhamu. Garuu gizee keessattuu laayivii miidiyaa irratti ol ba'anii gaafa dubbatan ashaangullitii boo'ichaa kan ol namaa guru baay'eetu jira. Garuu hunduu gara keessootiin akkana tootee takka wayii akkas jettee akkana ta'ee jedhamna jechuudha. Kanumarra immoo icciitii mataa ofii ofuma keessatti qabatame jechuudha. Jabaatanii jireenya ofii jijjiiruu jecha waan argatan hunda gara biyyaa osoo hin taane asittillee hambifachuudha jechuudha.
Jireenyi biyya ormaa kan keessa jiru malee kan keessa hin jirre namni tokkichis kan namaan hubanne gola ormaa keessatti kan jiru kan nuti hojjechaa oollu kan baanee hin dubbanne baay'eetu jira jechuudha. Ijoolleen teenya biyya ormaa keessatti gizee golli nama dhossu waanuma gaarii waanuma nutti tolu fakkaata. Gizee uffata jijjiirrannee miidiyaa irratti dhidhiqannee as baan hundi keenya waanuma nutti tole fakkaata. Mee jireenya biyya ormaa keessaa namumti gammannee nutti tole biyya ormaa nuuf taate jedhee namni dubbatu jiraate haa dubbatu jechuudha. Isarratti immoo ati gaafa dhabdes gaafa rakkattes gaafa cinqamtes yeroo hundumaa kan si biraan dhabamne eenyudha? Haadhaaf abbaa kee warroota si dhalan jechuudha. Obboleewwan wajjin dhalattillee gaafa ati harkaa dhabde sin jaallatanii jechuudha. Hunduu gaafa harkaa qabdu qofa si jaallatu malee gaafa ati harkaa hin qabne namni si jaallatu haadhaaf abbaa kee qofaadha jechuudha. Gaafa har'a biyya ormaa teechee kan heloo jedhee sitti dawwalee akkanarra akkadhee akkasan ta'e siin jedhe hundatti ishii bakka akkaawuntii kee as ergi jettanii namni ati gargaarte gaafa ni dhabee rakkadhe akkana ta'e gaafa jette hunduu bilbila namarraa cufatu jedhu. Takkittiin nama kan namaaf rifatu kan namaaf birmatu hin jiru jechuudha. Kanaaf nuti har'a jechuudha yeroo kanarraa dammaqne sa'aatii irra jiru kanarraa of ilaallee kan kalee cabne yoo jiraanne caba kaleerraa barannee iddoo tokko ga'uuf gaafa jabaannee hojjenne bakka yaanne hundumaayyuu ni geenya jechuudha. Garuu miidiyaa irratti ol baanee boonyee akkanan ta'e akkamittan gala akkasan ta'e jennu miidiyaa irratti bu'aan nuuf dhufu hin jiru jechuudha. Kanaaf ofitti amanamummaa godhanne waan keenya gaafa qabanne dirqama kiisii keenya keessaa ba'ee waan deemu hin qabu jechuudha. Yoo hin gargaarras ta'e gaheen nurra jiru haadhaaf abbaa keenya qofaadha jechuudha. Isaan gaheen nu dhalaniif gaheen nurraa qabu parsantii ta'e isaan gargaara ofii keenyaaf yaadudha jechuudha. Warroonni heerumne yookaan heerumtanii abbaa manaa qabdanillee guutumaan guututti jireenya ofii abbaa manaa ofii gochuu miti jechuudha. Maaliif jennaan abbaan manaallee inni achi taa'ee walqixa hojjechuu wajjin tattaaffachuudha malee atasii itti ergitee asii dalagdee maallaqa itti ergitee nangalaa jireenyi biyya ormaa nagayani dadhabe gaafa jettuun maalitti galtaa asii manni jalqabame hin dhumanne asii kun akkas ta'e akkam obboleettiin tun jechaa jirtutti kaa manni hin dhumanne maalitti galtaa dhuftee maal naa goota naan jedhe jetteeti kan bu'aa jirtu. Wanti akkanaa kun yaada dogongoraati. Maaliif jennaani walqixa hojjennaa wajjin jijjiirramna atis anis taaneti wajjin as teenye nu lachuu ija keessa ulaaluun anis achi deeme atis asii tattaaffatte yeroo gabaabatti walitti deebinaadha jechuudha. Namni bultii ofiitirraa kan fagaatu jechuudha. Odoo namaa taate immoo dhugaa namoonni bultii dhaabbatan bultii ofiitirraa odoo deemuu baatanii baay'ee bareedaadha. Yeroo baay'ee kan cinqin itti guddatuu fi kan baay'ee miidhamaa jiru warroota bultii ijaarratanii bultii isaanii dhiisanii dhufanidha jechuudha. Maaliif jennaani bakka bultiin akka duraa jiruu fi akki fageenya irra jiru garaagarummaa qaba jechuudha. Warroonni immoo gaa'ila hin godhatiin biyyaa ba'anii yoo qalbiin isaanii isaan miiteen alatti yoo jabaatan iddoo gaarii bu'uu ni danda'u. Garuu qalbiin isaanii miitee miidiyaa irraa yoo jaalatan karaatti hafuu jechuudha. Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane nama sammuu hiyyoomedha. Beekaa jechuun nama dogongora ofii ofitti beekee irraa of sirreessedha. Lukaan qixxisuuf kophee muran malee kopheen qixxisuuf luka hin muran. Moo'uu jechuun tokkoffaa ba'uu qofa osoo hin ta'in jijjiirramas agarsiisuudha. Barachuu jechuun barumsa keessaa darbuu osoo hin taane barumsi nama keessa akka darbuudha. Barumsa barattee yeroo qoramtu jireenya immoo qoramtee baratta. Nama si sobu wajjin gammaddee kolfuu irra nama dhugaa sitti himu wajjin gadditee boohuu siif wayya. Waan hin dandeenye hin eegalin. Waan eegalte dadhabe jettee karaatti hin hambisiin. Miidhame jettee miidhaa keessa kee hin ilaalin. Akkuma cabdetti okkolaa uttaalii hamma bakka yaadde geessutti hin taa'in. Jireenya kee jijjiiruuf itti gaafatamummaa isaa kanuma keeti. Namni biraa
jireenya kee keessa seenee jireenya mataa keetii jijjiiruu hin danda'u. Suma mataa keetitu jijjiirama mataa keetii, jijjiirama jireenya keetii fiduu danda'a. Jireenya kee keessatti milkaa'uuf wantoota haalan si gargaaran keessaa itti gaafatamummaa kana fudhachuuf to'achuun suma mataa keeti. Bilchinna miiras baay'ee si barbaachisaadha. Qabeenya guddaa horattee hawaasa biratti kabajamuu dandeessa. Aangoo qabattee namoota sodaatamus ni dandeessa. Garuu of to'achuu hin dandeessu taanan jireenya kee balaa guddaa keessa jira jechuudha. Beekumsa guddaa qabuun yeroo dheeraa fudhata. Waan ijaarte miira dogongoraan yeroo xiqqoo keessatti diiguu dandeessa. Kanaafuu sirritti waan tokko gochuuf beekumsaa fi bilchina sammuu yaada dheeraa qabaachuun suma fayyada. Waan hojjettu tokko keessatti immoo itti gaafatamummaa fi ofitti amanamummaa ofuma keetii mataa keetii qabaachuu sirraa eegama. Waan tokko eegaluun duratti itti yaaduun dirqama barbaachisa. Kanaafuu yeroo kamiyyuu taanan waan tokko murteessanii murtee fudhachuurra osoo hin murteessin itti yaadutu caala. Eenyu jedhee waama maqaa kee Maariyaam gochaan kee. Eenyu jedhee waama maqaa kee Maariyaam gochaan kee. Kaayyoo jechuun mul'ata gara fuulduraatti. Mul'ata jechuun wanta qabatamaa yookaan wanta harka namaan yookaan ijaan hin mul'anneedha. Nama kaayyoo jechuun wanta gara fuulduraa ta'uu qabu kan yaaduu fi karoorsuudha. Addunyaa kana irratti wanti nama miidhu qabeenya dhabuu osoo hin taane kaayyoo dhabuudha. Namni kaayyoo hin qabne mul'ata hin qabu. Mul'ata hin qabdu taanan karoora hin qabdu. Karoora hin qabdu taanan yeroo kee hin to'attu. Namni yeroo ofii hin to'anne eessa akka jiru hin beeku. Namni bakka jiru hin beekne immoo jireenya jiraachaa jira hin jedhamu. Kanaafuu jooraa jedhama. Namni lafa kana irratti jiraatu hunduu mul'ata qaba. Garuu haalli itti fayyadamaa isaanii garagara. Fakkeenyaaf joobiraa fi lukkuu ilaalaa. Akkuma beekamu joobirii fi lukkuun wal fakkaatu. Akkuma wal fakkaatan immoo garaagarummaa qabu. Tokkummaan jarreen kanaa luka lama qabu. Kochoo lama qabu. Lamaan isaanii hanqaaquu buusu. Garaagarummaan isaanii jireenyi joobir samii irra foon soorata. Deemsa kiiloomeetiraan lakkaa'amu deema. Ofii isaatii of bulcha. Lukkuun immoo kan jiraattu lafa irra. Kosii keessa oolti. Kan soorattu raammoo deemsi isheellee meetira takkaadha. Joobir yeroo hundaa kaayyoon isaa samiirra ol fagaachuudha. Lukkuun garuu yeroo hundaa kosii barbaaddudha. Barri ishee akka dhumaa jiru hin beektu. Ergaa obboleessaa obboleettii koo ilaalchi kee akkam? Ati waa'ee mul'ata kee kaayyoo fi karoora kee maal yaadaa jirta? Ilaalchi haarawaa fi kutannoo haarawaa lafa jirtutti ka'i. Humni kee qabeenya kee. Beekumsa kee guutuun hojjedhu. Gonfoo warra mo'aniif fudhadhu. Galatooma.